Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu keenya guyyaa har'aatiin kan biyya keessaa fi biyya alaa qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatiin waliin akka turtan isin affeera. Waldhabdee naannawa daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa mudateen namoonni ajjeefamuun hordofee nagaa buusuudhaaf mariin gaggeeffamaa jiraachuun himame. Naannawa Itoophiyaa fi Keeniyaa wal daangessan naannoo kibba Itoophiyaa aanaa Dassaanichii fi kaaba Keeniyaa Turkaanaa keessatti waldhabdeen gurraandhala 19 akka lakkoofsa faranjootaatti uumameen lubbuun namoota hedduu darbuu hordofuun jilli gamaa gamasii walitti bahan waraana kana dhaabuuf marii gaggeessaa jiraachuun himamaara. Jilli itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi tasgabbii naannoo kibbaa obbo Waganee Bizuneetiin durfamuun jila hooggantoota ol'aanoo mootummaa fi caasaa nageenyaa komishiinara komishinii poolisii kaawuntii Turkaanaa Keeniyaa Juuliyaas Kaaviilaan waliin marii isaa gaggeessaa jiraachuun himameera. Maricha irrattis hooggantoonni mootummaa ol'aanoo biyyoota lamaanii walitti bu'iinsa naannoo daangaa irratti uumamu hiikuu fi naannawa sanatti nageenya hawaaraan akka bu'uuf waliin hojjechuudhaaf waliigaltee irra ga'uu isaanii odeeffannoo kominikeeshinii aanaa Dassaanichirraa argame ni addeessa. Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi tasgabbii naannoo kibbaa obbo Waganee Bizunee naannoo daangaatti sochii hariiroo uummataa cimaa uumuudhaan walitti bu'iinsa ittisuudhaaf akka danda'amus dubbateera. Sirna walirjijjiirraa odeeffannoo cimaa diriirsuun walitti bu'iinsi miidhaa guddoo osoo hin qaqqabsiisin ittisuun ni danda'amas jechuun dubbatan. Itoophiyaa fi Keeniyaan biyyoota walta'iinsa tarsiimoo cimaa qaban ta'uu eeruun garuu haala itti fayyadama qabeenya uumamaa bu'uura godhachuudhaan hawaasa naannoo daangaa irra jiranitti walitti bu'iinsi gidduu isaaniitti darbee mudatuun komishiinarri poolisii kaawuntii Turkaanaa Juuliyaas Kaaviilaan himanii kana ammoo hundeerraa furuu qabna jechuunis dubbateera. Itti dabaluunis rakkoolee mudatan tumsa waliiniin hiikuu fi naannoo daangaatti nagaa hawaaraa diriirsuun lammiilee biyyoota lamaanii gidduutti walitti dhufeenya diinagdee cimaa akka uumamu gochuu qabna jedhan. Naannawa daangaa Itoophiyaa fi Keenyaatti godina Oomoo kibbaa aanaa Dassaanichi keessatti walitti bu'iinsa hidhattoota Keeniyaa irraa dhufan kaasaniin lammiileen Itoophiyaa 13 ajjeefamuu fi namoonni madaa'uu kanneen kanaan dura gabaafamee ture irraa oduun argame ni addeessa. Waldhabdee kanaan duran lubbuun isaanii kan dhabame malee namoonni 2 akka malee miidhamuu fi hospitaala Jinkaatti yaalamaa jiraachuunis kan hubachiisan yommuu ta'u, dhimma kana ilaalchisee gaazexaan Keeniyaa The Standard jedhamu akka gabaasetti haleellaa daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 20 du'uu fi hedduun isaanii madaa'uu ifa godhee ture. Gabaasichi hidhattoota Itoophiyaa naannoo Maarillee irraa dhufaniin haroo Turkaanaa irratti kiyyeessitoota qurxummii hedduu ajjeesaniiru kan jedhu yommuu ta'u, gama biraatiin gaazexaan Keeniyaa kan biraa Neeshin jedhamu akka gabaasetti haleellaa hidhattoota Dassaanichi kiyyeessitoota qurxummii Turkaanaa irratti geggeesse jedhee booda lammiilee Keeniyaa 20 dhabaman keessaa reeffi namoota 2 daangaa Itoophiyaa keessatti argamu barreessee ture. Reeffi kunneen kan argame haleellaa raawwatameen lammiilee Keeniyaa eessa akka gahan dhabamuu isaaniitiin aangawoonni mootummaa Itoophiyaa akka sakatta'an hayyama kennuu isaanii hordofee ta'uus ibsameera. Bahardaaritti namni ogeessa fayyaa tokko ajjeesuun shakkame to'annoo jala ooluu poolisiin beeksise. Naannoo Amaaraa magaalaa Bahardaaritti daayireektara kutaa yaalii baqaqsanii hodhuu hospitaala ispeeshaalaayizidii Xibabaa Giyoon Dr. Andu'aalam Daanyee irratti ajjeechaa raawwachuun nama shakkame to'annoo jala ooluu poolisiin magaalichaa beeksise. Itti gaafatamaan qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Bahardar Komaandar Waalilliin Bimraaw ibsa har'a laataniin hordoffii poolisii gaggeeffameen namoota ajjeechaa kanaan shakkaman keessaa tokko to'annoo jala ooleera jedhan. Yuunivarsiitii Bahardar koolleejjii fayyaatti ogeessa baqaqsanii yaaluu waliigala qorataa barsiisaa fi daayireektara kutaa tajaajila baqaqsanii hodhuu kan ta'an Dr. Andu'aalam amajjii 24 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hojii irraa gara manaatti osoo deebi'aa jiranii rasaasatti dhukaafameen ajjeefamuun ni yaadatama. Komaandar Waalilliin Bimraaw akka himanitti namni yakka kanaan shakkame to'annoo jala oolee yakka kana raawwachuu isaa kan amane yommuu ta'u, ajjeechaan kunis faayidaa argachuuf jedhamee kan raawwatame ta'uu himeera. Shakkamaan to'annoo jala oole kun shakkamaa osoo ajjeechaa kana keessatti hirmaatee ta'uu ibsuun poolisiin namoota isa waliin hojjetanii fi isa gargaaran to'annoo jala oolchuuf yeroo ammaa kana hojjechaa akka jirus ifa godhan. Ajjeechaa kana hordofee Yuunivarsiitiin Bahardar ibsa baaseen kutaa yaalii baqaqsanii hodhuu hospitaala Xibabaa Giyoon maqaa ogeessa fayyaa kanaan akka moggaafamuuf mooraa hospitaalichaa keessa siidaan isaa akka dhaabbatuuf murteessuun himameera.
TPLF marii dhoksaa Eertiriyaa waliin taasisee kan jedhame soba jechuun haaleem. Adda bilisummaa uummata Tigraay ABUT yookaan TPLF fi humnoonni waraanaa Tigraay mootummaa Eertiriyaa waliin qunnamtii dhoksaa godhaniiru jechuun odeeffannoon bahaa jiru guutumaa guututti dhugaa irraa kan fagaatee fi ragaan kan hin deeggaramne jechuun paartichi haaleera. TPLF ibsa gurraandhala 26 baasee miidiyaaleen akka Afrikaa Intelligence fi Oromiyaa miidiyaan neetwork qondaaltota mootummaa Itoophiyaa maqaan isaaniin ibsame waliin ta'uun olola sobaa kanaa waliigaltee Piriitooriyaa diiguudhaaf yaadanii facaasaa jiru jechuun komii qabus ibsateera. Dhaabichi itti dabaluudhaan himannaa kana duuba garee saba isaanii ganan akka jiru himuudhaan kunis adeemsa nagaa deemaa jiru irratti shira dhokataa hojjechaa jiru jechuunis komate. Ibsi kun kan bahe gabaasa dhiheenya kana miidiyaan Afrikaa Intelligence jedhamu miseensonni ol'aanoo raayyaa ittisaa Tigraay torbaanota darban keessa qondaaltota Eertiriyaa waliin qunnamaniiru jechuun dhiheesse hordofee ta'uunis dhagahame. Akka gabaasa kanaatti ajajoonni waraanaa Eertiriyaa fi Tigraay dhuma baatii amajjii keessa Asmaraatti wal gahanii ciitiidhaan marii geggeessaniiru kan jedhus bahee ture. Gabaasni kun imbaasiiwwan biyyoota dhihaa dhimma dhiheenyaa hordofaa jiran haalli jiru walitti bu'iinsa kan biraa akka hin kakaafneef yaaddoo guddaa keessa akka jiranis dhagahameera. Addi bilisummaa uummata Tigraay TPLF gama isaaniitiin garuu ibsa laateen uummanni Tigraay humni waraanaa Tigraay fi TPLF waliigaltee Piriitooriyaa guutumaa guututti hojiirra oolchuu bira darbeem fedhii dhokataa kan biraa hin qaban jechuun cimsee ibseera. Paartichi qaamoleen maqaan isaanii hin ibsamne hojiirra oolmaa waliigaltee kanaa irratti xiyyeeffachuu dhiisaniin oduu sobaa uummataa fi hawaasa addunyaa burjaajessan facaasaa jiru jechuunis komii qabu kaase. Erga waliigaltee Piriitooriyaa mallatteeffame as humnoonnii fi uummanni Tigraay jal'ina gosaa hunda dandamatanii nagaa buusuuf kutannoo agarsiisaa jiru jechuun kan ibsee fi shira keessoo fi alaa nu mudatus adeemsa nagaa keessatti abdii hin kunnu jechuunis kaasan. Nagaan irratti ejjennoo qaba jechuun bifa kamiinuu hin jijjiiramu jechuun kan mirkaneesse TPLF nagaa mootummaa fi biyyoota ollaa naannoo hunda waliin mirkaneessuuf tattaaffiin taasifamu itti fufa jechuunis kaaseera. Paartichi qooda fudhattoonni dhimmi ilaallatu hundi waliigaltee Piriitooriyaa akka ciminaatti kan fudhatanii fi waamicha dhiheesse kunis akka rakkina biyyaalessaa fi naannoo furuudhaaf furtuu ta'a jedhee amana jechuun kaase. Ibsi kun kan bahee wayita TPLF keessatti murnoonni Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi pirezidaantii bulchiinsa yeroo ta'uun filataman Geetaachoo Raddaatiin durfaman gidduutti wal qoqqoodinsi hammaataa dhufettidha. Dhiheenya kana pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Mulaatuu Tashoomen pirezidaantii Eertiriyaa Isaayyaas Afwerqii waliigaltee Piriitooriyaa diiguuf TPLF keessatti qoqqoodinsa uumuuf yaalaa jira jechuudhaan himatanii turan. Gochi isaanii kunis kaaba Itoophiyaa keessatti waraana haaraa deebisee kakaasuu danda'a jechuun akeekkachiisaniin Dr. Mulaatuu Tashoomee yaada isaanii gurraandhala 17 Aljaziiraa irratti maxxanfameen Isaayyaas sochiiwwan diigumsaa bu'aniin kan isaan bu'aan isaanii tilmaamamuu danda'u irratti bobba'aa jiru jechuun haalli kunis waliigaltee nagaa guutumatti ciccirem naannicha tasgabbii dhabsiisuu akka danda'u akeekkachiisuun isaanii ni yaadatama. Warshaan sukkaaraa Kasam hojjettoota 1,000 ol hojii irraa geggeessuu hordofee hojjettootatti yaaddoon uumuun ibsan. Sababa kirkira lafaatiin kan miidhame warshaan sukkaaraa Kasam ji'oota 3 itti aanan keessatti hojjettoonni 1,000 ol hojii irraa geggeessuu beeksisuu hordofee hojjettoonni warshichaa yaaddoo guddaa keessa akka jiran himaniiru. Hojjettoonni warshichaa nageenya isaaniitiif jecha maqaa isaanii dhokfatan miidiyaa Adres Standard jedhamutti akka himanitti warshaan sukkaaraa Kasam gurraandhala 17 bara 2025 beeksisa hojii keessan irraa gadhiifamtaniirtu jedhu kan maxxanse ta'uu dubbataniiru. Haa ta'u malee boodarra warshichi sirreeffama taasisuudhaan hojjettootaaf akkaataa turtii tajaajila isaanii irratti hundaa'uun ji'a 1 hanga 3 keessatti waliigaltee hojii isaanii akka addaan kutuun dursee akeekkachiisa kennuu isaa eereera. Hojjettoota sababa kirkira lafaatiin buqqa'anii kaampii keessa jiran kanatti akeekkachiisa malee hojii irraa ari'amtan jedhanii beeksisa maxxansan kan jiran hojjettoonni kunneen boodarra garuu sirreeffamni akka godhamee fi hojjettoonni akkaataa turtii isaaniitti adeemsa akka geggeeffatanis ifa godheera. Waggoottan 11 oliif gita hojii adda addaatiin warshicha keessatti hojjechaa kan ture hojjetaan warshaa kanaa murteen warshicha kun yeroo fi haala hojjettoota ilaalcha keessa osoo hin galchin dubbate jechuun qeeqaan itti fufan.
Naannoo Affaar godina Gaabiraasuu aanaalee Dulaasaa fi Awaash Fantaalleetti kirkira lafaa irra deddeebiidhaan mudateen warshaan sukkaaraa Kasam irratti miidhaan giddu galeessaa hanga guddaatti gabaasaa turuun ni yaadatama. Kana malees hojjettoota warshaa sukkaaraa Kasam 4,000 ol ta'an dabalatee namoonni 58,000 ol gandoota 8 irraa buqqa'an gara gaaddisa yerootti ceehuu gargaarsa namummaa argachaa akka jiran naannichatti beeksisuun ni yaadatama. Itoophiyaanonni hedduutti lakkaa'aman Maayinaamaaritti gabrummaa irraa bahanii Taayilaanditti ammoo danqamuun isaanii himameera. Lammiilee Itoophiyaa hedduun hojii barbaaduuf bahanii Maayinaamaar keessatti ugguramanii hojii gowwoomsaa intarneetiin iskaamingii hojjetaa turan daangaa Taayilaanditti danqamanii argamuun isaanii mootummaan Itoophiyaa akka isaan qaqqabuuf gaafachaa jiru. Imala isaanii keessatti kan isaan mudatee daddabarsa namoomaa human trafficking ta'uu shakkanillee haalli isaanii kan itti miliquu danda'an akka hin turre kaasaa jiru. Bakka Maawaadii wirtuu gowwoomsaa Ku'aat jedhamu keessatti erga geeffamanii booda sakatta'insa bilbilaa fi paaspoortii isaanii dabalatee meeshaa of harkaa qaban hundi irraa fuudhame hojicha akka eegalan dirqisiifamanii turan. Bakka sanitti lammiileen biyyoota garaagaraa kan Itoophiyaa dabalatee mindaa fi gaafii tokko malee akka garbaa hojii isaanii hojjechaa kan turanii fi hojii gowwoomsaa gama intarneetii yookaan onlaayin iskaamingii hojjechaa akka turanis ni himu. Nama gowwoomfamee ji'atti hanga doolaaraa 10,000 kan hojjetan ta'uu fi haala ittiin gowwoomfamuu isaanii kana ammootu osoo isaaniif hin galin hojjechaa turuun kana himaniiru. Lammiileen biyyoota biroo hedduun deeggarsa mootummaa biyya isaaniitiin gara biyyaatti deebifamaa kan jiranii fi isaanis mootummaan Itoophiyaa gara biyyaatti akka isaan deebisan watwaataa jiru. Dhimmi kun yeroo yeroodhaan hammaataa akka jiru dhaabbanni biyyoota gamtoomanii dabalatee dhaabbileen mirga namoomaaf falman hedduun gabaasaa kan turanidha. Dhimmi lammiilee Itoophiyaa Maayinaamaar keessatti dararaa argaa jiranii xiyyeeffannoo argataa kan hin jirree fi imbaasiin Itoophiyaa Taayilaand keessa waan hin jirreef dhimmi kun imbaasiin itti dhihoo biyya Hindiyaa fi Jaappaan Tookiyootti argamu hordofaa akka jiru himameera. Birmannaa imbaasii biyyoota lamaanii jiru lammiilee ba'aa jiranii fi gara biyyaatti deebisuus ta'ee kanneen achitti hafan gadi lakkisuuf taasisaa jiru odeeffannoon hanga ammaatti mul'ate hin jiru. Ministeerri dhimma alaa ibsa kanaan dura biyyoota 18 waliin ta'uun lammiilee Itoophiyaa haala garaagaraa keessa rakkoo hamaa keessa jiran mana hidhaa jiranii fi kanneen danqamanii jiran biyyatti deebisuuf hojjechaa jiraachuu beeksisee ture. Akka lammiileen kunneen jedhanitti garuu imbaasiin Hindii jiru mootummaa Itoophiyaaf barreessullee deebiin akka hin argatin kaasaniiru. Lammiileen biyyoota biroo kaampii keessaa ba'uu isaaniitis erga ba'anii ammoo gara biyyaatti deebi'uu raawwataa kan jiranii fi gama mootummaa Itoophiyaatiin tarkaanfiin akkasii dhabamuun baay'ee isaan akka yaaddesses himaniiru. Labsii miidiyaalee mormii mudatee osoo hin fooyya'amin ragga'uuf paarlaamatti dhihaate. Dhaabbanni pireesii addunyaa miseensonni paarlaamaa labsii miidiyaalee mormii mudate kana akka fudhatama dhabsiisan gaafateera. Haa ta'u malee dhimmoonni hawaasni siivilii fi gaazexeessitoonni morman osoo hin fooyyeffamin paarlaamaaf dhiyaachuun himameera. Jaarmiyaan walabummaa pireesiitti kan hojjetu jalqaba torbee kana labsii fooyyeffame kun walabummaa miidiyaatiif balaadha jechuun kan kaaseef miseensi paarlaamaa boqonnaa irraa wayita deebi'an akka raggaasisan maddeen garaagaraa miidiyaa BBC'tti himan. Koreen bakka bu'aan paartii badhaadhinaa obbo Hunaatuu Allenaam hoogganaa labsii hojiirra oolee ture to'annoo miidiyaa irratti mudoo qabaachuu eereera. Hamaas reeffa lammiilee Israa'el 4 dabarsee kennuun himame. Filisxeemonni dhibbaan lakkaa'aman akka hidhaa irraa gadhiifamaniif Hamaas reeffa lammiilee Israa'eloota 4 Gaaza dukkuramanii turanii deebisee kenneera. Saamudaa qoccee qorannoo mirkaneessuudhaaf Israa'el qorachuuf kan jirtu yommuu ta'u reeffi sun kan Shaaloom Mansuur manguddoo ganna 86 Ohaad Yohaaloomii nama ganna 50 fi kanneen biroo akka ta'u himamaa jira. Namoonni kunneen hundi isaanii haleellaa Hamaas haleellaa onkolleessa 7 bara 2023 raawwateen kan butaman jechuun himamaara. Kanumaan wal qabatee kamisa har'aa ganama Israa'el hidhamtoota Filisxeem 600 gadhiisuu eegalteerti. Hidhamtoonni kurmaanaan lakkaa'aman West Baankii fi Gaazatti wayita deebi'an suutan namootaan simatamaniiru jechuunis kan himamaa jiruu fi waliigaltee dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa keessatti hidhamtoota wal jijjiiruun kun yeroo marsaa isa xumuraaf kan gaggeeffamudha. Israa'el firii qorannoo saamuda qaccee reeffaa 4 kan mirkaneessitu ta'uus ni eeggama. Waliigaltee albuudaan Ameerikaa irraa wabii nageenya ammatti argame hin jiru jechuun Zelenskiin dubbate. Pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zelenskiin waliigaltee albuudaa Ameerikaa jalqaba taasifame waliigaltee biraatti akka geessu abdiin qaba jechuudhaan garuu ammoo
hanga ammaatti wabii nageenya Ameerikaa irraa akka argamu waan mirkaneessee hin jiru jechuunis dubbateera. Waliigaltichi caalmatti waliigaltee bu'uuraa akka ta'etti kan ibsee fi kunis waa'ee fandii waloo kan waliin qabeenya uumamaa Yukureen dhibbantaa 50 gumaachuu kaasuudhaan garuu waa'ee maallaqaa dubbachuuf amma yeroon isaa hin geenye jechuunis kaaseera. Akkasumas hanga ammaatti wanti qabatamaan mul'atu baatus gareen isaa Ameerikaanota irratti dhiibbaa akka godhaniif sararri waa'ee deeggarsa wabii nageenyaa kaasuu akka hammatamus kaaseera. Wabii nageenyaa Yukureen irratti himan qabaachuu barbaadee ture jechuun kan dubbatanii fi achi jiraachuu isaas baay'ee barbaachisaadha jechuun kaasaniiru. Gaafii Doonaald Tiraamp kanaan dura Yukureen deeggarsa namoomaa gargaarsa isaaniif tahaa ture gargaarsa waraanaa doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu US hanga har'aatti dhiyeessiteef akka deebistu gaafate irratti Zeleniskiin waliigaltichi Yukureen saantima 10 akka deebistu hin himu jechuun kaaseera. Hoogganaan Yukureen kunis jimaata dhufu White House yeroo daawwatanitti Ameerikaan Yukureen deeggaruu itti fufuu yookiin dhiisuu irratti cimsanii kallattiidhaan akka gaafatanis kaasan. Zeleniskiin wabii nageenyaa inni barbaadu Tiraamp yoo hin deebisneem waliigaltee kana addaan kutamoo itti fufa kan jedhu hanga ammaatti gaafii uumeera. Karaa naatoo yookaan karaa waan fakkaatu argachuu yaalla jechuudhaan kan dubbatan yommuu ta'u yoo deebii nageenyaa hin arganne dhukaasa dhaabuu hin qabnu wanti tokkollee nuuf hin hojjetu jechuun kaaseera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya guyyaa har'aatiif qabannee isin biraan gahaa jirre kan hanga ammaatti dhaggeeffattanidha. Turtiin waliin gootaniif galatooma.